sadaffaa irratti fufnee kan laallu qabxii shanaffaa irraa kaafnee itti fufna. Bu'aa tajaajilaa yookaan gatii kan jedhu mata duree kanarratti wajjin akka laallu isiniif kaa'een asirratti goolabe asirraa kaanee itti fufnaa jechuudha. Waaqayyoo akka nu gargaaruuf Waaqayyoon hin kadhanna. Haaleluyyaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaarummaaf arjummaan tolliif jaalalli kee dhuma kan hin qabne baroota keessatti gooftaa kan taate yaa Waaqayyoo galanni ulfinni bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Anaaf obboleewwan koo gargaartee yeroo kanas fuula kee fuulduratti nuu kenniteetta. Yaa Waaqayyoo sirraa barachuu barbaannaa ati nu barsiisi. Dhugaan dubbii keetii dhalootaaf yaa Waaqayyo akka ifu dhaloonni kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kee dhugaa hidhachuu akka danda'u dubbii kee dhugaa kanaan guutamuu akka isaan danda'an dabarseen sitti kenneera. Raawwatee hojiin seexanaa dhoksaan diinaa du'aa ka'uu nama Naazreetii Yesuusiin kan kufe haa ta'u. Galanniif ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo keenya nuuf eebbisi. Ameen. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaaf haa baay'atu. Bu'aa tajaajilaa yookaan gatiin tajaajilaa maalidha? Wanti dhalli namaa biyya lafaa kana gubbaa irratti itti dadhabu kamiyyuu ija qaba. Ija qaba. Yookaan bu'aa qaba, gatii qaba. Har'a baay'een keessan gola namaa keessa kan jirtanii ji'a keessan eegdaniitu gatii dadhabbii keessanii argattu. Qotee bulaan lafa isaa qotee dadhabbii isaa waggaatti deebi'ee argata. Hojjetaan mootummaa dadhabbii hojii isaa waajjira mootummaas haa ta'u, waajjira NGO garaagaraa keessas haa ta'u, waan kamuu haa ta'u, namni mindeeffamee hojjetu kamiyyuu ji'aan gatii dadhabbii isaa argata. Egaa fuula Waaqayyoo fuuldurattis mana Waaqayyoo keessattis namooti hojii Waaqayyootti dadhaban hundumtuu gaaf tokko harka Waaqayyootirraa gatii qabu. Harka Waaqayyootirraa gatii qabu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 25 lakkoofsa 28 gubbaarra gaafa dhaqxanii ilaaltanii tokkoffaa mana amanamaa gatiin namoota Waaqayyoodhaa mana amanamaadha. Mana amanamaa. Macaafa qulqulluurraa akka hubannutti mana amanamaa kan jedhu kana iddoo lamatti addaan baasuu dandeenya. Tokko mana isa Waaqarraati. Waaqayyo mana isa Waaqarraa ijoollee isaatiif garboota isaatiif mana isa Waaqarraa qopheesseera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti gaafa dhaqxanii ilaaltan garaan keessan hin raafamin anatti amanaa Waaqayyotti amanaa mana abbaa kiyyaa keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Ani iddoo isinii qopheessuuf nan deemaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Ergammoo iddicha isinii qopheesse isinis akka achi taataniif deebi'ee dhufee isin fudhadhaa. Mana jireenya isa bara baraa isa Waaqarraa sanatti gooftaa Yesuus deebi'ee akka nu fudhatu manni jireenyaa inni bara baraa Waaqarratti nuuf qophaa'ee ijaaramee akka jiru macaafni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo mana isa lafarraati. Waaqayyo isa manuma isa lafa kanarraa Waaqayyo namatti ijaara. Waaqayyo sitti ijaara. Waaqayyo wajjin taatee jennaan ati Waaqayyoof jiraattee jennaan galanni Waaqayyoodhaaf haa baay'atu. Macaafa qulqulluu keessatti kutaan jalqaba dubbadhe macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 25 lakkoofsa 28 gubbaarra gaafa dhaqxanii ilaaltanii 25-28 irratti sagalee akkas jedhu argina. 28 irratti hidha daddarbaa ana garbittii keetii akka anaaf dhiiftuuf sin kadhadha. Lolli ati loltu kan Waaqayyo waan ta'eef dhugumaan Waaqayyo mootummaa kee hin jabeessa. Ati immoo bara jireenya kee hundumaatti haminni sirratti hin argamin jettee as keessatti Abiigiyaa nama jedhamtu dubartii tokkotu dubartii haadha manaa namicha Naabaal nama jedhamu tokko dubartii kanatu Daawitiin jecha kana jedha. Daawit namichi Naabaal jedhamu kun nama sooressaa nama
hoolota hedduu qabu, nama qabeenya hedduudha qabu. Daawit immoo hojjettoota baay'ee qaba. Namni kun akka waan kamiiniyyuu qabeenyi nama kanaa akka hin miidhamnee fi eegumsi akka ta'uuf akka godhe jalqabatti deebitanii gaafa ilaaltan lakkoofsa 14 gubbaarraa kaastanii gaafa ilaaltan kutaa kana keessatti argachuu dandeessu. Guutummaa boqonnaa 25 kana gaafa ilaaltan argachuu dandeessu. Gaaf tokko Daawit hojjettoota isaa hergee Naabaaliin akkasittiin jedhe. Hoolota akka erguuf, waa tokko akka erguuf wanta inni namichi kun wanta hojjisiifachaa jirutu jira. Namni kun namoonni isaaf hojjetaa jiran sun immoo nyaanni qophaa'ee diggisii guddaan godhamee nyaachisi guddaan qophaa'eetu wanti isaan barbaachisu hundumtuu qophaa'ee hojii sana hojjetu. Hoolaarraa dabbasaa hoolaa kana irraa murmuru. Jarri kun hoolotarraa dabbasaa murmursiisa. Warra dabbasaa hoolotarraa ciran fidee hoolota hedduudha kan inni qabu. Kanaafi mee ati sitti tolee jireenya gaarii keessa jirta, nu immoo caakkaa keessa jirra, bakkeerra jirra. Kanaafiyyuu waa nuu ergi siin jedha Daawit jedhaa itti maadhee hojjettoota erge. Namichi kun immoo nama mataa ulfaatu, nama gowwaadha. Namni kun akka Daawit eegetti hin argamneef, akka Daawit eegetti hin argamneef gaafa deebi'anii itti manuu Daawitin dallane. Akkamitti namichi kun akkas jedha? Qabeenyi isaa waan tokko akka hin taaneef eegumsa goonee fi waan tokko agaarraa qabeenyi isaa hin miidhamne akkamitti akkana jedha? Akkamitti waan kana nuun goonee tarkaanfii irratti fudhachuuf gaafa jedhu hojjettoota Naabaal keessaa tokko dhufee Abiigiyaatti haadha manaa Naabaalitti itti hima. Daawit akkasittiin ergeetu gooftaan immoo hin didee jedhee gaafa inni itti dubbatu bakka banneerra itti isheen. Akkamitti akkana godhaa itti? Sana booda isheen hojjettoota fudhattee nyaachisa waan qophaa'ee jiru fudhattee feetee harrootatti feetee hin deemte. Eessa dhaqxe? Lafa Daawitii fi hojjettoonni isaa jiran. Sanaan booda Daawit hidhatee gaafa deemaa jiru karaatti itti dhuftee fuula isaa fuulduratti kuftee isa kadhachaa turte. Waaqayyo warra isaaf amanaman, warra isaaf fuula isaa fuulduratti hojii qajeelummaa hojjetan hundumaaf waan gaarii akka godhu, akka inni mana ijaaruuf, akka inni mootummaa isaa jabeessu, akka inni cimsu itti dubbatte. Kanaaf namichi kun nama mataa ulfaatu, nama gowwaa akka ta'e ati hin beektaa? Waan tokko isarratti hin godhin jettee fuula isaa fuulduratti araara kadhatte. Egaa maal hubannaa as keessaa? Daawit nama kanaaf amanamee ture. Amanamummaan fuula Waaqayyoo fuulduratti qajeelummaadhaan, gaarummaadhaan wanti ati hojjette Waaqayyo fuulduratti gatiidhaan sii deebi'a. Waaqayyo mana sii ijaara, lafarratti ni ijaara, waaqarratti mana sii ijaara Waaqayyo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a baay'een namootaa karaa gara garaatiin waliin rukutuudhaan namni jireenya addunyaa kanaa injifachuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Warri fuula Waaqayyoo fuulduratti Waaqayyoof amanamanii jiraatan garuu Waaqayyotu mana isaanii ijaara. Waaqayyotu jireenya isaanii ijaara. Waaqayyotu bara isaanii ijaara. Macaafni akkas jedha, yoo Waaqayyo mana hin ijaarre warri mana ijaaran akkasumaan dhama'uu jedha. Yoo Waaqayyo magaalicha hin eegne warri magaala eeganis akkasumaan dhama'uu jedha. Dhugaan kun sii galee jennaan dhugaa kanarra dhaabattee jiraatta. Dhugaa kanarra dhaabattee jiraatta. Mana amanamaa kan sii ijaaru Waaqayyoodha. Mana sitti oowu, mana sitti tolu kan sii ijaaru Waaqayyoodha. Kanaaf bu'aan yookaan gatiin namoota Waaqayyoodhaa, namoota geggeessitoota amanamoodhaa, tajaajiltoota amanamoodhaa maa inni hojjettan Waaqayyo mana ijaaraaf. Lammaffaa maa inni gatiin? Gatiin tajaajilaadha. Gatiin namoota Waaqayyoodhaa. Maa inni gatiin? Garbicha amanamaa jedhamuudha. Garbicha amanamaa, garbitti amanamtuu jedhamuudha. Wangeela Maatiyos keessatti boqonnaa 25 gubbaarra gaafa dhaqxanii ilaaltanii kutaa kana keessatti
nan dubbisa sagalee Waaqayyoo lakkoofsa 21 kaasee 21 irraati kaasee kan jiru akkas jedha. Gooftaan isaa immoo ba'eessa gooti hojjetaa gaariidhaa fi amanamaan nana. Ati waan xinnoo irratti amanamte ani immoo waan guddaa irra sin dhaaba. Gammachuu gooftaan kee itti jiraatutti gali jedheen. Namichi inni meetii 2,000 fudhatee immoo dhufee yaa gooftaa meetii 2,000 anatti kennitee turte. Ilaa ani immoo meetii 2,000 buufadheeraa. As keessatti fakkeenya warra horiin isaanitti kennamee kaasee dubbate gooftaa Yesuus. Fakkeenya warra horiin itti kenname namicha tokkotu horii qabu namootatti kennatee biyya fagoo dhaqee nama tokkotti meetii 5 kenne, isa tokkotti meetii 2 kenne, isa tokkotti 1 kenne. Abbaan meetii 5 dhaqeetu ittiin hojjetee meetii 5 buufate. Abbaan meetii 2s dhaqeetu ittiin hojjetee meetii 2 bu'aa buufate. Abbaan meetii 1 immoo hin awwaale. Ilaa Waaqayyo maal jedha? Ati waan xiqqoo irratti amanamte waan ta'eef Waaqayyo waan guddaatti si shooma. Warra waan xiqqoo irratti amanaman Waaqayyo waan guddaatti dabarsa. Garbicha amanamaa, nama amanamtu. Ilaa jireenya Waaqayyo siin jedhu jiraadhu, jireenya Waaqayyo si argu jiraadhu. Namni jireenya kee hin beekne, namni seenaa kee hin beekne waa'ee kee waan baay'ee jechuu danda'a. Maaliif waan baay'ee beekna jaa ta'eef? Toora kanarratti namni waan baay'ee jedha, waan baay'ee haasa'a. Namni seenaa namaa hin beekne waan baay'ee jedha, namni jireenya namaa hin beekne waan baay'ee jedha. Baay'een keessan anaan nan beektan sagalee koo dhageessu malee. Tajaajiltoota toora kanarraa baay'ee isaanii hin beeknu sagalee isaanii dhageenya malee. Baay'een keenya wal hin beeknu sagalee walii dhageenya malee. Seenaa kee kan beeku, jireenya kee kan beeku garuu Waaqarra jira. Madaallii sirrii kan of harkaa qabu. Waaqayyo warra fuula isaa fuulduratti isaaf amanaman garbicha amanamaa jedhee waama. Namni waan biraasiin jechuu danda'a. Ijaa seenaa kee hin beekneef warri seenaa kee beeku garuu jireenya keessa dhugaatessi waama. Maaliif jireenya kee dhugaa beeku waan ta'eef? Hiriyoonni kee jireenya kee dhugaa beeku waan ta'eef jireenya keessa dhugaa isuma sirriitiin si waama. Warri jireenya kee hin beekne immoo waan biraatiin si waamuu danda'u. Waaqayyo abbaan kee inni Waaqarra jiru immoo seenaa kee beeka. Jireenya kee beeka. Isa jalaa jireenyi keenya seenaan keenya dhokatu. Kanaaf gatiin nama Waaqayyoo, gatiin tajaajilaa tokkoo Waaqarratti mana jireenya bara baraa, lafarrattis mana Waaqayyoo in ijaaraafi. Kanatti amannee jiraata. Mandara sobduu keessaa, mandara waliin dhooftuu keessaa, mandara hattuu keessaa, mandara haca barbaarii keessaa qooda hin qabnu. Gatii keenya beeknee tajaajiluun nurra jira. Bu'aa keenya beekuun nurra jira harka gooftaa gubbaa irratti. Yesus gooftaadha. Waaqayyo karaa qajeelaa jireenya kee guddisa. Karaa dalgaa miti, karaa jal'inaatiin miti, karaa qajeelaa Waaqayyo jireenya kee ijaara. Karaa qajeelaa, karaa itti galateeffatamu, karaa itti kabajamu. Sammuun kee qulqulluu, harki kee qulqulluu taanaan jireenyi kee boru akka hin danqamneef Waaqayyo waa'ee keef of eeggataadha. Har'a baay'een namootaa sammuun isaa jeeqamaadha. Jireenyi isaa jeeqamaadha. Maaliif yoo jettan hojii isaaniitu isaan ari'ataa oola. Sobni nama ari'ata. Mucaa fakkeenyaa keessatti cubbuun warra cubbamoota ari'atteedha. Cubbuun nama ari'atte obboloota koo. Boqonnaa namaan kennitu, jireenya namaan laattu, amanamummaa namaan kennitu, dandeesseen dhaabattu. Cubbuu keessa jiraachaa. Garbicha amanamaa. Garbicha amanamaa, garbitti amanamtuu jedhamuudhaa fi amanamuudhaan tajaajiluun barbaachisaadha jechuudha. Ja'affaan tajaajila amanamaa. Tajaajila amanamaa. Tajaajilaan kan akkamiiti? Tajaajila amanamaa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Tajaajilli maali? Tajaajila keessatti tajaajilaan amanamaa ta'utu irra jira. Tajaajila amanamaa gaafa jennu tokkoffaa nama Waaqayyoof of kennedha. Tajaajilaan amanamaani nama Waaqayyoof of kenna. Sababni isaas of kenneera waan ta'eef waan kiyya jedhee mun qabu inni addunyaa kanarratti.
waan kiyya jedhee himu tokko illee hin qabu. Tajaajilaa amanamaa inni gooftaadhaaf of kenneera. Nama waaqayyoof of kenne, nama waaqayyoof of dhiise, nama jireenya isaa bara isaa waaqayyotti dabarsee kenne tajaajilaa amanamaa. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Gooftatti kan of kennu. Argitanii Saa'ol karaa Damaasqoo gubbaarratti gooftaan ulfina guddaadhaan itti mul'ate. Guyyaa sanaa jalqabee jireenya kaleessaa hundumaa hin gane. Gooftaa maal akkan godhu barbaaddaa? Maal akkan godhu barbaadda? Waan ati jette nan godhaa bakka. Waan kiyya jedhee itti afe yookaan hambifate hin qabu. Gooftaa maal akkan godhu barbaadda? Tajaajilaan amanamaan gooftaa maal akkan dubbadhu barbaadda? Gooftaa maal akkan jedhu barbaadda? Gooftaa akkamitti akkan hojjedhu barbaadda? Gooftaa akkamitti akkan geggeessu barbaadda? Qajeelchansaa, geggeessasaa, barsiisasaa gooftaa ijaa ta'eef. Galaatiyaa 2:20 irratti immoo eenyummaa ofii, jireenya ofii guutuu waaqayyoof kennu, jireenya ofii waaqayyoof kennu, gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Boqonnaa 2:20 gubbaarratti nan dubbisa. Egaasichi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo ilma waaqayyoo isa na jaallate ofii isaas dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha. Phaawulos egaasichi Kiristoos isa na keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Gooftaan qaama keenya guutuutti fayyadamuu qabaa jechuudha. Jireenya keenya guutuutti fayyadamuu qabaa jechuudha. Tajaajilaa amanamaa gooftatu jireenya isaa keessa jiraata. Galanni isaaf haa ta'u. Maatiyuus 19:21 dhaqxanii gaafa laaltan gooftaa Yesuus namicha sooressa sanaan akkas dhaqi waan qabdu hundumaa gurguri hiyyeessaaf kenni na duukaa bu'i ittiin jedhe. Warra dhabaadhaaf kenni na duukaa bu'i. Mootummaa waaqayyotti galuuf maal gochuun narra jiraadhee gaafate. Mootummaa waaqayyotti galuuf abbaaf haadha kee kabajii, waa'ee seeraatti dubbate. Kana hundumaa godheera. Yesuus hin beekamu. Kana hundumaa gootee amma dhumarratti dhaqi isa qabdu hundumaa gurguriitoo hiyyeessaa kenni na duukaa koottu ittiin jedhe. Rakkoo namichaa hin beeka Yesuus. Sana booda namichi kuni gara gooftaan laale. Namichi kun garaasaa jireenya isaa qabeenyaaf kenneera. Fuulli isaa hin gurraacha'e. Lafa laale mataa buusee sokke. Maaliif namichi kuni garaa isaa gooftaaf hin laanne. Garaa isaa qabeenya isaatiif kan kenne namichichi. Qabeenya isaatiif garaa isaa kenne. Qabeenya isaatiif yaada isaa kenne. Garaan isaa qabeenya isaa irra jira. Garaa keenya qabeenya irra keenyee tajaajilla taanaan nuyi tajaajilaa miti. Tajaajilaan, geggeessaan, geggeessituun garaashii, yaadashii, qabeenya irra, horii irra, waan addunyaa kanarra keessee tajaajiltuu miti. Isaaf jiraanna taanaan, herreega isaa hojjetaa jiraanna taanaan. Arra meeqannaa kaffalamaa, abaluuf yoon kadhadhe meeqanaa kaffalti, akkasumas godhe meeqanaa kaffalamaa. No. Gatiin kee harka waaqayyoo irra jira. Gatii kee gooftatti dhiisi. Tajaajila keef amanamaa ta'e, jireenya keef amanamaa ta'e. Kanaaf egaa
gooftaa duukaa bu'uu kan dadhabe namichi sun. Namni qabeenya isaarra garaasaa kaate yaada isaa kaate gooftaa duukaa deemuu hin danda'u. Yaada waaqayyoo tajaajiluu hin danda'u. Yaada garaasaa tajaajila. Fedha garaasaa tajaajila. Ajandaa mataasaa tajaajila malee yaada waaqayyoo tajaajiluu gonkumaa hin danda'u. Haqimi hin qabu. Humna hin qabu. Yaada waaqayyoo tajaajiluuf humna kan godhattu yaada kee guutummaatti waan addunyaa kanarraa yoo kaafte duwwaa. Gooftaan kana eebbifame haa ta'u. Tajaajila amanamaan tokko nama waaqayyoof of kenne, lammaffaan immoo filannoon isaa yeroo hundumaa nama waaqaa ta'uudha. Biyya lafaa kanarratti nama beekamaa, raajii beekamaa, apoostilii beekamaa, pirofeetii beekamaa, faarfataa beekamaa, maal ta'uu beekamaadhaaf otoo hin ta'in nama waaqayyoo ta'u. Filannoon isaa yeroo hundumaa nama waaqaa ta'uudha. Faarfataa ta'uun, lallabaa ta'uun, paasterii ta'uun, wangeelaawii ta'uun nama waaqaa ta'uu jechuu miti. Baay'een isaanii maqaa kana qabatanii waaqayyoon kan hin beekne, maqaa waaqayyoo kan arrabsiisan, maqaa waldaa kiristaanaa kan arrabsiisan danuudha. Tajaajilaan amanamaan filannoon isaa yeroo hundumaa nama waaqaa ta'uudha. Ittisaa tolu, ittisaa badu. Haa beela'us, haa quufus, haa dheebotus, haa daarus, haa uffatus yeroo hundumaa nama waaqaa ta'u. Gaafa gadi bu'es, gaafa ol jedhes. Yeroo hundumaa nama waaqayyoo ta'uudha. Wal'aansoon isaa. Macaafa Iyyaasuu 24:15 keessa deebii 33:26 kan akka waaqayyoo hin jirudha. Macaafichi gaafa dubbata. Keessa deebii keessatti kan akka waaqaa hin jiru እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ይላል። kan akka waaqayyoo hin jiru. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa ati nama waaqaa ta'uudhaaf dhamay. Nama waaqaa ta'uuf wal'aansoo qabuun nurra jira. Nama waaqaa ta'uudhaaf jennee dorgomuutu nurra jira. Nama waaqaa akka ati hin taaneef wal'aansoo kan si qabu baay'een jiraachuu danda'a. Garuu didii darbe. Sadaffaa garaa addunyaa fi waan addunyaa kanarra jiru hunda irraa cite qaba. Garaa addunyaadhaa fi waan addunyaa kanarra jiru hunda irraa maal ta'e kan cite kan irraa gargar ba'e qaba. Garaa akkasii qaba. Roomaa boqonnaa 12:2 irratti fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'inaadha. Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of diddiiraa. Maal gochuudhaan? Yaada garaa keessanii geeddarachuudhaan. Garaa addunyaa kanarraa cite. Waan addunyaa kanarraa gargar ba'e. Garaa akkasii qaba. Namni waaqaa, namni amanamaa. Yaaqoob 4:4 kaastaniis gaafa laaltanii biyya lafaa irraa adda ba'aatii gara waaqayyootti dhiyaadhaa. Biyya lafaatti gargar baane waaqayyootti dhiyaachuudha. Waan biyya lafaatti gargar baane gara waaqayyootti dhiyaachuu tajaajilaa amanamaa. Namni yeroo gara isa biyya lafaa garaa isaa biyya lafaaf kennu waaqa wajjin wal lola. Yeroo garaa isaa yaada isaa biyya lafaatiif kennu waaqa wajjin wal lola. Wantoota biyya lafaa garaa keenya keessa yeroo galchinu hundumaa waaqayyo wajjin wal loluu jalqabna. Waaqa wajjin gargar baana. Qorontos isa duraa boqonnaa 7:31 irratti warri biyya lafaatti dhimmi ba'an akka warra itti dhimmi hin ba'inii haa ta'an. Warri biyya lafaatti dhimmi ba'an. Biyyi lafaa inni amma mul'atu kuni hin dhimaa'edha. Galanni waaqayyoodhaaf. Biyyi lafaa inni amma mul'atu kun maal ta'a? Hin dhimaa'edha. Kanaaf iyyuu biyya lafaatti dhimma hin ba'inii. Biyyi lafaa sitti dhimma hin ba'inii. Garaa keetti, yaada keetti, jireenya keetti biyyi lafaa meeshaa sin godhatinii sitti dhimma hin ba'inii. Biyya lafaa keessa hannatu jira, sobatu jira, xuraa'ummaatu jira, hijjatu jira, alalummaatu jira, machaa'utu jira. Waan kanatu jira. Kanaaf ati biyya lafaatti yaada kee, jireenya kee ni dhimedha.
Maaliif biyyi lafaa wanti biyya lafaa kanaa dhidhimuuf jira waan ta'eef, baduuf jira waan ta'eef. Arfaffaa tajaajila amanamaanii gooftaa Yesuus kan ilaaludha. Tajaajila amanamaan yeroo hunda gooftaa ilaala. Yesuusin qofa fakkeenya godhata. Yesuusin fakkeenya godhata. Yesuus fakkeenya godhannaan hin gufattu ati. Yesuusin dhaggeeffata. Gooftaa maal jettaadha? Gara isaa ilaala. Eenyumayyuu fakkeenya hin godhatu. Yesuus ilaalaa dhama. Yesuus ilaalaa